kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokkotti namannaa አሜን። በአብ ስም በወልድ ስም በመንፈስ ቅዱስ ስም በአንድ አምላክ እናምናለን። አሜን። መቃ ዋቃ አባ ዋቃ ይልማ ዋቃ ፉረ ቁልቁሉ ሰዲ ቶኮ ጀኔኒ አመና አሜን። ማቲወን ዋቀዮን ከንጃለተን ዋቀዮስ ከንስን እንጃለቱ ደሬ ኡልፍና ቀበሳፍ ነገኘ ቀበሳ ከነ ከሰቱ ወልት ከን ቀበምታን እትጋፈተማ ሉቦታ አና ግንደበረቲፍ ዱቻ መነ ቁልቁሉማ ደሬ ነገኛ ካቺሲ መዳናለሚ መጋቢ ሰናይ ዮካን ሶራ ዋንተ ጋሪ ቆመስ አባ ገብረ መዲን አከሱማ ኦቦሎኒኮ ፋሩዳን ዋቀዮዳን ከንተጃጅልተን ኦቦሌሰኮ ፋርፈታ ባይሳ ለማዮ አከሱማ በርሲሳ ፋርፈታ ደበላ ክራራቲን ከንተጃጅሉ ኦቦሌሰኬኛ ፋርፈታ ጻሉማ አከሱማ ክርስቶስ እሰጀደሙን ክርስቲያን ጀደምተኒ ዋመንተኒ መቃ ኢሳ አማኑኤል ጀደሙን አማንቶተ ከንታተን ወር ክርስቶስ አማንተኒ ክርስቲያን ጀደምተን እጆለን ሃዳኪኛ ቁልቁለቲ ድበሮ ማርያሚ ሰገሌ ከነዳጋት ከንጅርተን ሁንዱመ keessaniyyu nagaa isa biyya lafaarraa addate nagaa Kiristoos ilma durbe Maariyaamin isin gaafadhaati akkam turtanii akkamiyyuu nageessanii ameen. maqaan waaqa keenyaa fayyisaan keenya ilmi durbe Maariyaam ilmi Waaqayyo Kiristoos Iyesuus maqaan isaa yeroo hundumaa kan galateeffameef kan ulfaatanuuf haa ta'u. maqaa isa nu fayyisuu maqaa Kiristoosin gaafa waammannu arrabi keenya dubbachuudhaaf kan hin daganne laphee keenya irratti waa'een gaarummaashee oolmaashee arjummaashee chaappa'ee kan jiru haadha Waaqayyoo qulqulleettii qulqullootaa obboleettii ergamootaa abaaboo gannataa kan taate dunkaana Abrahaamitti kan fakkeeffamtu garraamummaa Abeelitti kan fakkeeffamte haati Waaqayyoo uumaadhaa gaditti uumama jiran hundumaa gararraatti kabajni ulfinni guddinni haadha Waaqayyoo dubroo Maariyaamidhaaf haa ta'u. Ega akka eeyyama Waaqayyootti hanga Waaqayyoon nuuf eeyyame dubbii sagalee Waaqayyoodhaa wajjiniin barannaa. Ega mata duree taasisnee kan nuti wajjiniin barannu akkas jedha. የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች አንደኛይቱ የቆሮንቶስ ሰዎች ምዕራፍ 1 ከቁጥር 23 ላይ የሚገኘውን ቃል ርዕስ በማድረግ አብረን እንማራለን። የቃሉ ባለቤት የሆነ ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመካከላችን ተገኝቶ እንዲያስተምረን እንዲመክረን በጎ ፈቃዱ ይሁንልን። ergaa qulqulluu Phaawulos saba Qorontoosin barreesse ergaa isaa isa tokkoffaa boqonnaa 23 irratti jecha argamu mata duree taasifanneetu wajjiniin baranna. Waaqayyo waaqni keenya waaqni abbootaa sagalee kanaan akka nu barsiisuuf akka nu gorsu tolaa fayyama isaa nuuf haa ta'u. እኛ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን። ኑትገሉ ክርስቶስ እሰፈንፈሜ ለለቡና ሜጀቸ ከነና ወጅን እንጀራ ኑትገሩ ማልጀበን ኑትገሩ እሰፈንፈሜ ክርስቶስን ለለቡና ور ክርስቶስ ሰፈንፈሜ ለለብታኒ ዱጋ Waaqayyoon isiniin jalaati Waaqayyo ጅንተ ቆዳደኒ ተወርተጅ ሰወልት ዱሳ እየ ሰባ Waaqayyo ኤጋ ማቲወን Waaqayዮዳ ጀቸገና እኒ ዱበቴ ቁልቁሉ አባቴኛ ጳውሎስና ጳውሎስ
seenaa qulqulluu Phaawulosin ayi namoonni baay'inaan seenaa isaa hin beekne hojii duuka bootaa yookiis hojii ergamootaa boqonnaa 9 lakkoofsa 1 baasanii yoo dubbisanii seenaa Phaawulosidhaa bal'inaan argattu. Egaa Phaawulos gabaabaadhumatti gosi isaa gosa Biniyaamiirraati. Egaa akkuma beekamu addunyaa kanarra gaafa jiraannu namni lammiidhaan gosaan qomoodhaan akka wal waamu Phaawulosis kutaa kitaaba qulqulluu keessatti gosi isaa gosa warra Biniyaamii akka inni ta'e kitaabni qulqulluun ni dubbata. Kana malees amantaan isaa immoo amantaa warra Fariisotaati. Qomoon isaa warra Fariisotaa warra Kiristoosin hin beekne warra Kiristoosin fannisan warra Kiristoosin diriirsan qomoon isaa isaan keessadha. Warra Fariisotaa du'aa ka'uuf hin jiru warra jedhan warra du'aa ka'uusatti namanne qomoon isaa isaan keessadha. Garuu Waaqayyo gaafa isa waamee jedhu warruma hin amanne du'aa ka'uuf hin jiru jedhan keessaati qulqulluun abbaan keenya Phaawulos warra du'aa ka'uuf jira du'aa ka'uuf immoo ilma Durbee Maariyaamidha jedhanii warra amananitti dabalamuudhaan waa'ee Kiristoosin lallabee du'aa ka'uumsa sanuuf barsiisedha. Qulqulluun Phaawulos lammii warra Roomaas ni qaba. Ergaa saba Roomaatiin barreessu boqonnaa 11 lakkoofsa 1 irra yoo ilaaltanii lammummaa warra Roomaa akka inni qabaatu kitaabni qulqulluun ni dubbata. Kanaaf egaa maatiin isaa kun warra Biniyaamiin keessaa fi daa'imummaa isaatti fuudhanii gara magaalaa Yerusaalemitti isa geessan. Yerusaalemitti erga fudhatanii booddee barsiisa seeraadhaa Gamaaliyaaliin jala taa'ee kan baratedha. Gamaaliyaal jechuun immoo barsiisaa seeraati. Kanaaf Phaawulos daa'imummaa isaatti gara biyya Yerusaalemiin deemuudhaan barsiisa seeraadhaa Gamaaliyaaliin jala taa'ee nama baratedha. Barumsa seeraa kan beeku jechaadhaaf qulqulluun Phaawulos. Kanaaf egaa akka seera guddifachaattis warroonni Yihuudootaa laatan isa guddisanidha. Akkuma naannoo keenyatti beekamu akkuma lammii keenya keessatti beekamu Phaawulos warra Yihuudootaa keessatti guddifachaadhaan guddate. Sagalee kanaa jiran jirtu Waaqayyo abbaan sagalee kanaa hunduma keenyaa wajjin haa ta'u. Kanaaf egaa Phaawulos guddinni isaa warra Yihuudootaa keessattidha. Hojii duuka bootaa boqonnaa 22 lakkoofsa 3 gubbaa yoo dubbisani warra Yihuudootaa keessatti guddifachaadhaan akka inni guddate ni dubbata saba Waaqayyoo. Kana malee qulqullichi Phaawulos magaalaa Damaasqoo keessatti yeroo dheeraadhaaf erga ture booddee biyya Arabaa keessa waggaa 3 taa'uudhaan waa'ee Kiristoosiin kan lallabedha. Egaa Galaatiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 7 gubbaa irratti biyya Arabaa keessa deemuudhaan waggaa 3 guutuu waa'ee Kiristoosiin akka inni dubbate ofii isaatii dhugaa ba'a. Haa ta'uutii amma saba Waaqayyoo waa'ee Phaawulosin gabaabaadhumatti erga amma kana dubbanne gara mata duree keenyaatti gaafachuuf deebinu ergaa isaa kana irratti qulqulluun Phaawulos mata duree taasisnee kan ilaalle kana irratti ergaa isaa saboota warra Qorontosiidhaaf gaafa barreessu isa jalqabaa yookiin isa tokkoffaa kana boqonnaa 1 lakkoofsa 23 gubbaa irra ga'eetu nuti Kiristoos isa fannifame sana lallabnaa jedhe. Egaa saba Waaqayyoo Kiristoos inni fannifame kun eenyudha? Nuti Kiristoos isa fannifame lallabna erga jedhe manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoodhaan Kiristoos isa garaan warratti fannifame sana lallabde erga jedhe warroonni kaanoo eenyuun lallabu isa jedhu kitaabuma qulqulluu irraatii baranna.
كتاب كل أبوتين كنا أفور كل أنت أني كل كنت سجلي وانينا كرك النتوان تدبرشن الأفي كتاب كل ور كتاب كل برسني في أفور كل داني برسني كنا كتاب كل بتكون برايجرو وكا كتاب كل نيفرنا كنا في كاتوتي واي كريستوس إسافني فمنا في كريستوس إسافني فمنا كوابا متدقي كاموراسة كتبت برنا سكالي كنا كنجر توتيري واقعيو عندما كنا جنين آتاو أكما بردوه ساقب دكتور كميتي سكالي ساتي إساف إبسي سكالي كنا أغاو كنا كفاوتو انتارو نموتا باية أغاات تتري سكالي سا نموتا باية تركي فتا تري سكالي سا غري نموني باية سكالي واقعيو سكالي تري نداني بفوي بتوه نموني باية بفتني باني جرو نموني باية سكالي واقعيو با وفي إنساني إتين بفتني نموتا باية سكفتي ساتي ترني الرسول بفتي ساجرو نموني باية سكالي واقعيو ناتي بدني نموتا باية سكالي ساتي جرو سكالي ساتي ناتنو تنبني داف واقعيو واقعي كينا واقعي أبوتا كينا عندما كينا نتكسون إيا مسارفاتو إذا يا سبوتن واقعيو كل أبان كينا أينسون إركار ساكنا ستوقفا كنا كنني برسي مغالا إفسون كيستايت مغالا إفسون كيستايت كافي برسو يروني ساتنو يرو إيمال سدفات يرو سدفارا واي كريستوس يلبورا إذا كريستوس يلبورا تتسا يرو سدفات إيمال ساتي إفسون يرو تاسسي برسن تمشان برني سغلي كان كريستوس كان بيبتي جتان سبا واقيو إيغا إرغاتنا كل نبان كينيا باولوس نوتي كريستوس سفن فمسنا للمنا جديد سكنا كمن برس يوتيس سما كريستانو تورطر تسانيا إرغاتنا كمن برس مالي فينا إسجدوا لالي بلا برس بواقيو سغلي واقيونا برسنا بيجلا فايونا فبرسسني كنن برسسني سيرات إفقدني أكمل فلتوان برسني وان برسسني دافي كنمو سغلي واقيو تتسا واقيو توان كدو دافي kayo kenya fedi kenya tandeti kenya wae sanu gaten banu tonggali arjumman sanu bayennani ifamisa urjisami ke sa ala bayennani malaysia sabawa kuyu kanafi wae sagale kanada ega appan kenya paulus malifi dubbanchunisa erka kana barresunisa malifi sajaru da sabawa kuyu sabota kristano tawara protestan giddutti tuwan update umame maltu umame jettani mal jettan wal update umame wallalan yadan gargar bani samsun zabawa kuyu yadan gargar badu wa kuyu awuchu yada to qabane karu to qabane mullato to qabane wa kuyu dawjin akka jiran ayyama sani fato sammi kun walitu bani yadan gargar bani kare umujal qabani kare misalu man kuni inni kani ani kan paulos yajujal qabani kare ni kan mo ani kan kefati yajujal qabani yo kan mo ani kan petros yajujal qabani kare kan mo lakka kan paulos smiti kare petros smiti an kan kristos kan jirantu yari gara gara umumi kristana kan giddu umumi suwa qayo ilala paulos akuma jalqaba dubbanne wae kristosin biyyoota garaa garaa irra deemuudhaan barsiisa wae kristosin iddoo garaa garaa deemeetu nu gaabaa hamma inni biyya irra deemu irratti warroonni
ቆሮንቶስ ግን ያዳን ገርገር ባኒ ይወደ ያን ሳሊ ገርገር ይለኔ ገሬ የረሳሉ መንከለቲ ጳውሎስ ቅዱሳንቲ እርጋ ከነ እርግ ሰበያ እዩ ማሊፍ ገርገር ባተኒ ያን ከሰም ማሊፍ ገርገር ይለኔ ani kan Paulus ila ani kan Kefat Yobis an kan Petrus ila jechu maltu fide Paulus ila efesen fannifame Paulus ila efesen figan ndaraseme Petrus sinif kechakaran yorat fannifame enni fannifame Kristus ila jeretu wa Kristus ni sanit lallabu jalqabe uba Kristus abdabase ni jalqabe Kanafi sama Korintos kanati nyatasitinjere wandara garaboftani gare imba fatina nuti enni nuti lallabne Kristos Yesus sakarani irratti fannifameen ajira isineenyu lallabatti jirtu isineenyu lallab Kristos isa kamin jettan abbootinna deebisa Kristos isa kam jettani Kristos isa kamin jettan Kristos isa fannifame ila saba waaqayyo jechu kuni jecha echituuf keessa maali jennaan Phaawulos nuti isa fannifame Kristos lallabnaa jedhe akka jechuun immoo ichituu isaa murataadhaan namoonni kan biraan Kristos isa hin fannifamne lallabaatti jiru jecha isinii galaatti jirtu wanti kun nuti eenyuun lallabnaa namoonni biraan immoo Kristos hin fannifamne sana lallabaa jiru jecha nama siraachuu dhagaa sagalee kana dhagaatti kan jirtu hundumtu keessaniyyuu nuti amantaan ortodoksii waayidoodhaa dudduun nyaatii kaasnee abboota keenyarraa kan nuti dhaalle waa'ee Kristos Yesuus isa fannifameedha. Kristos inni fannifame kun eenyudha? Kristos inni fannifame kun eenyudha? Ilma dubaree Maariyaamidha. Isa jalqaba samii irratti haadha malee abbaa irraatii isa argamedha. Haadha utuu hin qabaatin yeroo jalqabaatiif samii irratti haadha malee isa dhalatedha. Addaamiidhaaf ijoollee Addaamiin hundumaa immoo gabrummaa seexanaa jalaa baasuudhaaf jedhee dukkana keessaa gara ifaatti deebisuudhaaf jedhee wantoota mirmaa jalaatii baasee bilisummaa laachuudhaaf jedhee haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam irraatii abbaa malee dubroo Maariyaam irraatii isa dhalate Kristos Yesuus isa dhalli qaraanii irratti fannifame sun inni dhiigni isaa gadi namne sun guyyaa gaafa jimaataadhaa gaara qaraanii irratti seene ba'uudhaati barruu ittiin Addaamiin uume sana kallattii namaan diriirsee mismaaraan inni barruu isaa waraaname sun ilma dubroo Maariyaam dhahee inni maqaan isaa Leendiroos jedhamu eeboo fudhatee cinaacha isaa keessa manneen irratti waraane suni ilma dubroo Maariyaam dhahee kan nuti lallabaa jirru sana isa nuuf jecha dhiigni isaa qulqulluun gadi hin dhabne isa nuuf jecha foonni isaa kabajamaan cirame isa sababii keenyaaf jecha gonfoo qoraattiidhaa mataa isaa irra kaawwate isa utuu ijoolleen isaa gaafa isaan dheebotanii jedhanii dheebuu isaan baasu ofii isaatii garuu annee bodheera jedhee jennaan hadhooftuu obaasan isa dhannuti lallabaatti jirru isa ijoolleen isaa sanyiin isaa ijoolleen Addaamidhaa akka isaan qullaa hin taaneef surraa isaa itti uwwisu ofii isaatii garuu qullaa isaa gaara qaraanii irra isa dhaabbate sana lallabaatti jirra yoo ortodoksii kan isheen lallabbuu sana isa Addaam
isa teessoo isaarraatiin bane sana gara teessoo isaatti addaamin deebisuuf jedhee teessoo isaa haaraan irraatti isa gabbee lallabnayee galanni fulfinnoo teessoo isaa haaraan irratti isaa qaqqabu malee eeyyeen saba waaqayyoo inni nuti lallabnu addaam isa godaanu sana jireenya biyya lafaatiif jecha bu'aa bayya addunyaatiif jecha isa godaanu sana godaansa irraatii deebisuudhaaf jedhee ofii isaatii haala isaa wajjin baraa Gibxii keessa isa godaanu sana inni nuti lallabnu isadha. Isa guyyaa gaafa jimaataa ofii isaatii harka isaa bismaaraan waraanameen qaraani'uu irratti fannoo irratti dhisameetu jiru. Ilaa yaa Yohaannis isheen isiif haadha keetii jedhee haadha isaa qulqulleettii dubaroo Maariyaam qulqulleettii qulqullootaa kan taate nuufis haadha nuuf taasisee karaa Yohaannisiidhaa isa adaraa nuuf kenne isa badhaasa nuuf kenne Kiristoos Yesuusin lallabnammayyuu galanni fulfinni isaa haa ta'u malee eeyyeen saba waaqayyoo kan nuti lallabnu isadha. Kanaaf egaa nuti Kiristoos isa fannifame lallabne erga ta'eeti namoonni warri kaan eenyudhaan lallabaatti jiru isa jedhudha. Maali jennaani hiikkaa jecha kanaatu nuti Kiristoos isa fannifame lallabne erga ta'e namoonni biraan jiru jechaadha kan Kiristoos isa fannifamne lallaba. Maqaan isaanii wal fakkaata Kiristoos jedhama. Nuti ofii keenyaa isa fannifame lallabaatti jirra. Maaliif beektu saba waaqayyoo amma yoo agartanitti taatanii yoo hubattanitti taatanii tiishartiin namoota baay'eedhaa jecha kana chaappeffatee deemee jira. Tiishartiin namoota baay'ee nuti Kiristoos isa fannifame lallabnaa jedha tiishartiin. Yoo hubattanitti taatan girgiddaa mana namoota baay'ee keessa yoo deemtanii dubbissanii nuti Kiristoos isa fannifame lallabnaa jedha. Konkolaataa garaa garaatiin yoo imaltanis jechuma kan argattu saba waaqayyoo. Kiristoosin lallabuun gaariidha garuu Kiristoos isa kamiin lallabaatti jiru? Kiristoos isa kamiidhaan isaan lallabanii? Ilma Durbee Maariyaamidha yoo ta'e isa qaraanii irratti fannifame yoo ta'e asitti Ortodoksii yaadeen lallabaatti jirtu as keessa ta'anii maaliif hin lallabne? Kiristoos isa dhugaadha taanaan Kiristoos isa samiidhaa gabbee taanaan asaanii maaliif hin lallabne iddoo biraa deemuu maaltu barbaachisa? Kiristoos isa qaraanii irratti fannifame erga ta'eeti isa Durbee Maariyaam irraa dhalate yoo ta'e mana amantaa Ortodoksii yaadeedhaa ni lallabdi harroota hin taane gurguruutiin asseetti kan isheen lallabaatti jirtu waa'ee Kiristoosii. Kanaaf warri as keessaa yaa'anii deemanii Kiristoos isa kamiin lallabu isa jedhuu fi isaanumaaf innisi. Maal jedha qulqulluu abbaa keenya Yohaannis 8:44 gubbaa irratti inni durumaa kaaseeyyuu sobaadhaa inni abbaa sobaatii jira. Abbaa sobaatii durumaayyuu kaasee inni hojiin isaa sobuudhaa jira. Kanaafidha baay'eenis daandii isaarra kan hin bu'anii daandii isa dhugaarraatii kaatanii daandii isa dhugaa hin taanerra kan bu'an baay'ee isaanii jiru. Daandii jalqabaa dhiisanii daandii isa haaraa kan teekinooloojii irra kan bu'an baay'ee isaaniitu jiru. Kiristoos isa dhugaa dhiisanii Kiristoos isa sobaa baala kan bu'an baay'ee isaaniitu jiru. Lammaffaa ergaa Phaawulos saba Qorontosiif barreesse boqonnaa 11 gubbaa irratti akkas jedha. Namni tokko dhufee isanii isinitti lallabne malee jedhe sagalee kana dhagaatti jirtu. Namni tokko dhufee isanitti isinitti lallabne maleessaa Yesuus isa kan biraa yoo isinitti lallabe jedhe Yesuus isa kamiin? Maal jettan? Yesuus isa kamiin? Nuti duraan dursinee Yesuus isa dhugaa isinitti lallabnee jirra.
نودي عن ذنبه نمي كني يسوع سامي سنتنا نبني ماله كمبرانو نفس سنتنا نبني تولم جرينا مالين جرينا ega isa dugata rano dula sinitin neti inni nubode ya nufo sinitina nabu yesus isa kambirada isin garu sani malin jedina tole sani fin jedina ega sabotan waaqayyo gooftaan keenya yesus Kiristoos Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 gubbaa irratti ani daandii dhugaaf jireenyadha jedha. Ani daandii dhugaatiif maalidha? Ani daandii isa dhugaadhaaf isa jireenyaati jedha. Jecha kana kan dubbatu gooftaan keenya Yesuus Kiristoosidha. Inni barreesse immoo qulqulluu Yohaannisidha. Jecha Kiristoos Yohaannis barreessee jira. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 irratti dubbifadha. Jechicha kan dubbate Kiristoos Yesuus ilma Durbee Maariyaamidha. Ani daandii isa dhugaadhaaf jireenyadha jedha. Daandiin koo dhugaadha. Ani gara jireenyaatti kan nama geessudha jedha. Hiikkaan jecha kanaa gaafa fudhannu saba Waaqayyo daandii dhugaa kan hin taane jira. Gara jireenya bara baraatti kan nama hin geessine jira jecha Kiristoos isaatii gaafa dhugaa ba'u ani akka amantaniidhaaf ani daandicha isa dhugaa sanadha. Daandii dhugaan hin taane jira jecha. Daandii dhugaa hin taane jira. Kanaaf utuu daandiin tokkitti qofatu ta'eera ta'eeti Andandi sedukaran jadi ture Kristus dandi baay'ee tani jiruudha baay'ee dandi fakkenya masii taane gara kaachisitti galuudhaatiif yookaan yoo malee saboo waaqayyo gara kaachisitti yoo galuu barbaanne dandi kanarra yoo buune asirraan yoo buune garamitti nu geessu dandi kanarra gara kaachisitti yoo bu'uudhaaf saba deemuun irra jiraata. Karaa kamiidhaan daandii isaa waan hin beekneef asirraan lammiitiin akkasiidha saba waaqayyoo qaba. Namoonni baay'een daandii isa dhugaa dhiisaniitu daandii karaa jallinaatiin karaa teknoolojii barbaadanii daandii biraarra deemu. Kaachisii yoo deemuu barbaadan asirraan deemu karaa biraatiin deemne ta'eetinnaan immoo iddoo biraatti nu geessa malee kaachisiin hin geessu. Gamatti nu ceesisa. Asirraan gamatti ceesisatti miti achittis nu ceesisachaa. Kanaaf saba waaqayyo namoonni baay'een isaanii daandii isa dhugaa isa sirrii dhiisaniitu daandii isa karaa jallinaa deemanii jiru. Daandii inni jallinaa immoo gara badiisaatti nama geessa, gara du'aatti nama geessa. Daandiin inni dhugaa immoo gara jireenyaatti nama geessa. Daandiin gosa dhugaadha. Daandiin gosa dhugaa kun immoo gara jireenya isa bara baraatti nama geessaa jira Yesuus Kiristoos. Kanaaf daandiin dhugaa hin taanes jira. Daandiin dhugaa hin taanes immoo gara du'a bara baraa soolitti nama geessaa jira hiikkoon isaa. Daandii sanarraa akka nuti hin deemneef arjummaa waaqayyoon bakkeenya nu haa tiksu. Warra daandii sanarra deemaatti jiran immoo waaqayyo qalbii hubannaa isaaniif kennee gara daandii isa dhugaatti, gara Kiristoos isa dhugaatti, gara amantaa isa dhugaatti akka isaan deebi'anii eeyyamaa waaqayyoo nuuf haa ta'u. Egaa saba waaqayyoo ammagaa waa'ee Kiristoos isa dhugaatii fi Kiristoos isa sobaa adda baafanneetu waa'ee hojii isaanii barumsa keenyas xumurra. Egaa saba waaqayyoo Kiristoos inni dhugaanii Kiristoos inni ilma Durbee Maariyaam ta'e inni qaraanoo irratti fannifame sun inni anaaf isin lallabnu suni waaqayyo waaqni keenya waaqa kadhatamudha. Waaqa maal ta'uu dhattan? Waaqa maal ta'uudha? Waaqa kadhatamudha. Kiristoos inni dhugaanii hin kadhatama. Maaliif jennaan waaqadha waan ta'eedhaaf kadhatama.
فالله سجنا كريستوس إني فن نجرو مالتا مال جتن أسينا ديفيسن زورات تموما كريستوس إني دوغان إرجع كرتا ميتي كريستوس إني دوغان داني أمو مالتا إنكارتا دوغان سايسا كنا وندي كنا في كذا كرباس ناكبوت من بربادي إلا كريستوس إني دوغان نيجرا تما مال جنان نواك الورقة أبا مرتينا أسكيسا namni mana murtii deemtan kaleessa sabbatarraa ta'e fakkeenya kanaan fudhadhee ture mana murtii gaafa deemtan saba waaqayyoo gaafa tokko isin gaafadha warroonni gurguddaan haa deebisa mana murtii gaafa deemnu abbaan murtii hin taa'amoo hin dhaabbata ijoollee suuta jedhama isin abbootiin gaafadha abbaan murtii gaafa mana murtii deemnu hin taa'amoo hin dhaabbata jettan inta ugaada ishitole wali galadem na finjere malif jenna wajin barata jirra anis barata jira isinis barata jirtu wanta teedaf ishi abba murti da riga taateti yonna kuda ba ille sanatti dageera abba murti gaafataa'u namni sabira dhaabbatu tokko jira jedhan maqaan isaa maal jira maatan Abukaatoo yookaan immoo abbaa alangaa jedhama akkasumatti abukaatoo jedhama yookiin abbaa alangaa abbaan murtiidhaaf inni taa'u abukaatoon yookiin abbaan alangaa sun maal godhatan hin dhaabbata waa walii galaateen nagaa saba waaqayyoo kanaaf ikaa ilaalaa saba waaqayyoo abbaan murtiidhaaf inni taa'u abbaan murtii inni biyya lafaa abbaan murtii inni fooniidhaa inni biyya lafaadhaan murtoo namatti kennu teessoo isaa isa kabajamaarra taa'etu murtii isaa murteessi akkasumatti kanaaf waaqayyo waaqni keenya ilmu dubaree maariyaam kiristoos yesuus abbaa fi hafuura qulqulluudhaa wajjin tokko ta'uudhaan teessoo isaa kabajamaa ulfaataarra taa'etu ijoollee isaatti murtii kenna galanni ulfinni isaaf haa ta'u maleessaa eeyyee saba waaqayyoo dhugaan isaa saganadha kiristoos yesuus inni nuti lallabnu inni karaa meelatti fannifame suni isa dhaabbatu abukaatoo keenya otoo hin taane isa taa'ee nutti murteessu abbaa murtii keenyaadha dhugaan isaa isa kanadha gara abukaatootti achees deebina abbaan murtii gaafa taa'u abukaatoo yookiis abbaan alangaa hin ta'a jettanii hin dhaabbata eenyuun bira dhaabbatattan abbaa murtii bira dhaabbata miti kanaaf egaa waa walii galaa deemna jedhettani maaliif jennaani fakkeenya walii kaasine akka sammuun keenya hubatutti wal hubachiisaa deemnaaf fakkeenya kana fudhadhe kanaaf egaa saba waaqayyoo abukaatoon inni dhaabbatu suni waa'ee namaa abbaa murtii sanatti dhiyaatee jiru nuuf falma miti akkasumatti nuuf falma badiinsa akkasidhaa kanaaf akkas godhe jedheetu abbaan murtiidha ilaalcha gaarii akkamii nuuf ilaaluuf jedheetu nuuf falma dhaabatee jecha abbaan alangaa akkuma kana saba waaqayyoodha ilmi dubaree maariyaam kiristoos yesuus abbaadhaaf hafuura qulqulluudhaa wajjin tokko ta'ee teessoo isaa isa ulfaataa haaraam irra gaafa inni taa'ee jedhu ergamoonni waaqayyoo qulqulloonni waaqayyoo immoo abukaatoo keenya kan ta'an fuuldura kiristoosiin dhaabataniitu kiristoos wajjin walitti waraabsu misiraachoo galanni ulfinni teessoo isaa haaraam irratti isaa qaqqabu malee eeyyeen saba waaqayyoo كستين بيننا نتكريسيس سبب نفهمه ولاغا سامي كربا سنبيتنا اركبوته يا قوامن اراسنا سامي ابو كادو تو سامي بيتنا كناف سامي قوامن ماليسا سبب واقعيو كريسيس يسوس كريسيس سمرتي راتي كاسنه اتيكاي دي ابدي ابو كادو كنيتاي ياراسي اتنجن مال سلطن مكان دو كريسيس غدي بيبس كريسيس سايس واقعيو كريسيس المريم ماريامدا كريسيس راكا سني كاي دي ابدي تنجن مال سلطن مكان دو سبب واقعيو باينو بنا بني غاي كريستوس يسوع ابوكاتو كينيا دايدن مالف جنان كريستوس يسوع راقيتي وراسا جره مالجتني
ماجرا نتل كريستوس واقعيت مالبرا إن واقعي المتي كريستوس نكال سانيكون سكمل كريستوس نكال سانيكون إن أبا براسكون سكمل إن كان كنا كريستوس نبرين جمارا إن كرامي رتفن مسنو أبا أفيرة كنا أتنين دايت مرتسا كريستوس نكال سكمل نمتبين سأبقى أوتين والكدا أفورة كنا أوتين آنغو ترى كسر آنغو جيسو آنغو ما كنا بدر سودا كان كم يسوع كريستوس مالك متانغو سبب بسنا كنا فيكا سناتا كبيركانكو كريستوس يسوع المدرب ماريامي مرتسا لملوسا إني أراسا نتي गाफी साफ नम्य तरीकी सम्मुसा के सत्य गाफी तो सुराचुरा मला रगाते को तुमने फितम ब्रदर बमाल जिन्नसा जिके नब्बे में रवांते राफी वंगेला को कुमुयान निस जालल्ले गोफ्ता इस जगह में क्रिस्टोस इरका मनेफान को देते अम्मा क्रिस्टोस सन्निफमुत्या अंदफन्ने जलांची क्रिस्टोस रातुं गरगरुं बाले बरकेन्नी यादल्ले निस क्रिस्टोस तीन वंतिस कुंचचा जालल्ले गोफ्ता जलनी खलवानसु वाय क्रिस्टोस ने मुदारे से वंगेला साबे ना के चालते से निचा जितारती तस्वीर से गाफसी इसन मगाफती निकरती मगाफती नालबेतु मगाफती निकरती अनिगरी अब्बातन सिनिफना अब्बान प्रतिन वलित सिनिन आरासा सिनिन जन मुशराचे क्रिस्टोस आरासा मुतमुर्तिसा अनरिसा Akkanuti isa baranif akkanuti dandi sa rubin nilafi yaga dandi sa kajela dandi kulkulita dandi beta dandi dito beta na yaga nagusif amma yuga na may sumi kuntini kese sa ramirati sa nagmabimali yaga yun yung yaga fulu Kristos Jesus manna mantay teksa yaga nalalagdi murtesa amaresa arasa niti sa dawa kuyo ega ورن أبتاتي يكسي أبا لنغا تاني بيلا فارتي أبا مرتي بلقات بطني كسو يكتما سناتي في أبا مرتي سنائي فنين أبا يلت فدن بدن نتري ردا تنائي إذا بطا أبتاتي كنتاني في البرس اللاسي لاتبتي لاتي namni kun biyya lafaa irratti akka socho'eera gaarummaa isaa kanadha hojii gaarummaa qaba jedhee sillaasee fuuldura dhaabbachuudhaatiin waa'ee kootii waa'ee keessaniidhaa fi abukaatoo ta'ee kan dhaabbatu misiraachee haadha waaqayyoo dhimilmeetti ibree maaraamidha waaqaan isaanii kennuuf galannatee maleessa Faarsaa daa'imman afurtamii afurtamii shan lakkoofsa sagal guddaa irrallee faarsaa daa'imman afurtamii shan lakkoofsa sagal yoo ta'an jechuun immoo siniif hagamu faarsaa afurtamii afur warri afaan amaariffaa dubbisanii faarsaa afurtamii afur irra jira warri afaan oromoofaatiin isa baraa dubbisan immoo faarsaa afurtamii shan guddaa lakkoofsa sagal irra jira kanaaf yoo ta'an jedhe jecha achirraa dubbifadha jecha akkasii arganna mootiin uffata warqee tiin tantiilantee mirga ilma ishee ni dhaabbatti isheen eenyudha haadha waaqayyoo dhimmoottiin ibree maaraamidha mirga ilma ishee kan dhaabbatti immoo kanaaf isheen ijoollee addaanii araarsiidhaa filamu silaachee gammadaa haadha waaqayyoo ni araarsa abukaatoon keenya isheedha waaqayyoo kan nu araarsu waaqayyoo ittiin kan walitti fiduun haadha waaqayyoo dhimmoottiin ibree maaraamidha inni kan biraan immoo ergamoota waaqayyoo abukaatoon keenya ragaan isaanii akkasira wangeela Luqaas boqonnaa tokko keessa kuma sagal gubbaa irratti ani fuula waaqayyoo kana dhaabbadhu ergamaa waaqayyoo qulqullicha Gabri'eelidha fuuleenyi kana dhaabbadhu fuula waaqayyoo kana dhaabbadhu fuula waaqayyoo nu araarsuudhaaf abukaattoo keenya ta'ee kan dhaabbatu ergamoota waaqayyoo misiraachee gammadaa yeroo ergamoota waaqayyoo dhabdan gammadaa gammachuun isiniif ta'a kana qofaa miti raajicha Daani'eel boqonnaa kudha lama lakkoofsa tokko gubbaa irratti akkasira raajichi Daani'eel boqonnaa kudha lama lakkoofsa tokko gubbaa irratti
بربياتي إجولي وعلي راستناتي إرجمان وعلي ميكائيل ميكاجرا إجولي وعلي راستناتي إجولي وعلي راستناتي كناتي إرجمان ميكائيل ميكاجرا إجولي وعلي راستناتي إرجميت وعلي كل جبريل كل ميكائيل كل إيراني كل ميكائيل ورد متكلم أبدا جنبا جنبا سنفتا أبي تاجو قبل سبوا بيوم لفارت يوم أبو تاجو داري كنو نمني أبا ألنجا داري كنو بيوم لفارت يوم متشكل كنو بنيجنا تنبه ساري نتيجة أبو تاجو سبيل لفامي أبو تاجو سبيل راجل بدل ما يعمل رافاتي كمان كنا نلبي كنيرين كمان مكاساني أمنا إيهم سبواتي كمان في مكاساني ليه يسون كينا أبو تاجو سلفرامي كسسمي راجل ما يعمل رافدا إسفينا نمارا بتميتي إسفينا سلنا سلنا بتمنا أما يغني في الدنيا ما يتنيا تفاعل مليسا إيهم سبواتي إذا إرجمان وعلي دار هاتوا وعلي كل ميتين ورين مارامي فيلدرا وعلي مالك أبتلو كنان أتما أبتاتون لكن أبان لندا فيلدرا أبان مرتد أبتلو إسامي سبوارا سلا إفنن فراسة سلاف فيلا أبان مرتد أبتلو سبوات إليو كامي تسديتي كامي سدنكني إني تتو كان كلاتا موفرا إني تبي سكرت المفدا إني لما سالمه سكرت له كم سالمه سكرت من سبوعه إني كرتني كريستوس يسوع المريض نارمدا إني كرتني على وقت الميتين نارم إرتميت يا بني إرتميت يا بني ورني كرتن أبو تاجي يتسبالن داورتان ورني كرتن سلمه كيلا دامدا ورني كرتن كامي كل سبب ورفعنا لك سامدوني تبقى سكنة مفيدة لما فان مو سكنة إني سرفان مو سكنة مرة إنك لا تمشينك يسوع كريستوس لا كريستوس إتفرد من بيته سارة مرات تربوسني إتفرد من كاتنا من كاتنا من ليه إسمه ساقط ساقط رجل إتفرد تاني كم سارة قبل بسنا وان تدراني لا تجور كريستوس سربسني ورا فان إنتفا كريستوس يامني وجي سانيتين دين سانيتين أربعة سانيتين كريستوس سربسني لا تجور كمبيوتر تجمع إساني فاتو مسمى تجور كرافتا كريستوس المداني نيانا كريستوس المداني المدينة نارمنا نيانا ملسا وفي ساتي دربه نيانا ميانا تنتمي كريستوس المداني نيانا ملسا وفي ساتي دربه كامل سبر الراتي أسمع سلطنته مت سبوا عليه كريستوس يسوع إن كان يرتفع فنو إن مت يلا مسوع إن مت يعيش على تعبانه إسمع كريستوس ملسا إسحاق سمسيه كريستوس يسوع إسحاق هندمر مت الناسا مدارا يرسالني إسمع إسحاق سامانه إسحاق ملسا أتفوتي جاتا بيجنا على بعدا سنة كذا مكينا بتجتورا لا أجرنا بناتنا بيرجع نتكلم أساس بيت وان جرنا بيجلا فاسا وان بتجرسوس يسوع وان فوقي جارو بيتي مكينا بتجتي بيجانا بينك أسيدات سيدات يدسون من الكاراتي تاتو ولو تبيه بسبب تقولون بسبب جرين بيجلا فايل بنت سالو بيجلا لفارت لكن نف فوتي ميجاتس لفا ميتر لما تفاتت الفرماف مكيناس بيجي مكينا أرسل سالو تجاتان كمبر باب بيجي كلا انتاجي سيسا بيجي مننا بيجي بنتين زورتا كنامي واقعي راف وجود بيجلا فارا قبلنا بيجلا فايل ساف رايني تسبوا
waaqayyo inni nuti tamannu inni nuti waaqeffannu ilmi dubaree Maariyaam ilmi waaqayyo Kiristoos Yesuus inni karaa irratti anaaf isin jecha fannifame ijoolleen isaa anaaf isin warri isa tamannu hundumtiyyuu akka nuti mootummaa isaa isa hin dabarre magaalaa Yerusaalem ishee samiirraa akka nuti dhaalluudha abjuun isaa mul'anni isaa kaayyoon isaa ijoolleen isaa akka jireenya bara baraa argatanidha. Kanaaf garaagarummaa kanatu jira saboota waaqayyoo. Egaa namoonni baay'een isaanii dogoggoranii jiru. Namoonni baay'een isaanii hubannaa dhabanii daandii irraatii kan taatan hedduu isaaniitu jiru saba waaqayyoo. Egaa hojiin Kiristoos inni fannifamee ilma dubree Maariyaamiin inni taane gara isaatti kan nama geessan maal faadhaatan jedheetti ilaalla saba waaqayyoo. Maal jennaan Kiristoos isa dhugaa dhiisanii Kiristoos ilma dubree Maariyaamiin dhiisanii Kiristoos isa fannifamne faadhatan bu'aan baay'ee isaanii jiru. Namoota baay'ee Kiristoos isa fannifamne faana akka isaan deeman daandii isa dhugaa dhiisanii akka isaan daandii isa dhugaa ta'an irra deemaniidhaaf ilma dubree Maariyaamiin gananii ilma dubree Maariyaam isa hin taane isa faana warri wayyi maaliif jennaan isa waaqayyoo namoota baay'ee dhukkubatu Kiristoos isa dhugaarraa addaan baasu. Namoota baay'ee hojii dhabuutu Kiristoos isa dhugaarraa addaan baase. Namoota baay'ee daa'ima dhabuutu Kiristoos isa dhugaarraa addaan baase. Namoota baay'ee raajota sobaatu Kiristoos isa dhugaa ilma dubree Maariyaam irraa addaan baase. Kana hundumaatiif immoo saba waaqayyoo kadhannaatiin barbaachisa. Kadhannaan waan hundumaa kan danda'udha, waan hundumaa kan mo'udha. Namni kadhatu waan hundumaa keessa darba waan ta'eedhaaf wanta hundumaa danda'a waan ta'eedhaaf seexanni silaa gaafa nama qoru Kiristoos Yesuus gaafa galaana Yordaanositti cuubamee gara gadaana Qorontoositti gaafa Museen kadhannaadhaaf ba'u seexanni isa qoruudhaaf yaaltee turte saba waaqayyoo. Seexanni isa qoruudhaaf gaafa yaalu kana wantoota sadiidha. Tokko qarshiidhaaf tokko sossochuudhaafidha saba waaqayyoo. Arras namoota baay'ee jaalala qarshiitu Kiristoos isa dhugaarraa addaan baasaa jira. Jaalalli qarshiidhaa akkuma Yihuudaan Kiristoos barsiisaa isaa qarshii soddomaan gurgure sana jaalalli qarshiidhaa irratti nama baay'ee amantaa isaanii akka isaan gurguran isaan taasise. Baay'een wajjin turani amantaa isaanii gurguranii ba'anii baay'een wajjin turani Kiristoos isa dhugaa dhiisanii ba'anii baay'een wajjin turani daandii abbootaa dhiisanii daandii safalaasama biyya lafaarra godhanii. Kanaaf saba waaqayyoo sagalaaf ta'aa. Qulqulluu abbaan keenya Phaawulos saba Galaatiyaatiif ergaa isaa gaafa barreessu Galaatiyaa boqonnaa tokko lakkoofsa 7 gubbaa irratti maal jedhee jira? Wangeelli biraan illee hin jiru jedha Phaawulos. Wangeelli kan biraan illee hin jiru. Isin garuu wangeela isa haaraa ta'etti akkamittiin daftanii madaqqanii jira. Galaatiyaa boqonnaa tokko lakkoofsa 6 Kiristoos biraan illee hin jiru. Isin garuu akkamittiin Kiristoos isa haaraa wangeela isa haaraa akkamitti calluma jettanii fudhattanii jira. Wangeelli illee lama hin jiru. Wangeelli tokkichuma dhahee isin garuu akkamittiin tole jettanii fi raajota warra sobduudhaa fi tole jettanii Kiristoos isa haaraa akkamittiin fudhattanii. Galaatiyaa irratti jira. Qulqulluu abbaa keenya Phaawulos dubbatu. Irran deebi'a ragaa kana dubbifadhaa. Galaatiyaa boqonnaa tokko lakkoofsa 1 ka'aatii dubbifadhaa hanga lakkoofsa 7. Wangeelli lama jiru jira qulqulluun Phaawulos. Akkamitti calluma jettanii wangeela isa haaraa fudhattanii baay'ee jira. Warra wangeela haaraa
fudhatan jecha kana jira nuti garuu wangeela suma tokkoffaa wangeela suma dhugaa isa kan Phaawulosaa isa kan Phexrosaa amantaa kan Phaawulosaa kan Phexrosaa Yaaqoobbaa kan dhugamootaa fudhannee isumarra deddeebi'aa jirra daandii kanarraa akka deddeebinuuf hanga dhuma jireenya keenyaatti daandii kanarraa akka nuti deddeebinu tolaaf eeyyama Waaqayyoo keenyaatiif haa ta'u warra daandiirraa maqanii jiran immoo gara daandii dhugaa kanaatti akka deebi'an tolaaf eeyyama Waaqayyoo keenyaatiif haa ta'u laphee ittiin daandii sadufaa ittiin baran laphee ittiin gara Waaqayyootti deebi'an laphee ittiin Waaqayyoo sadufaa beekanii gara isaatti deebi'anii isaa ittiin jiraatan Waaqayyoo hundumaaf iyyaa kennu saba Waaqayyoo egaa wangeela Yohaannis boqonnaa jaalateessan gosa afur irratti foon koo kan nyaatu dhiiga koos kan dhugu jireenya bara baraa qabaa jedha. Kanaaf foon koo kan nyaatu dhiiga koo kan dhugu jireenya bara baraa qabaa jedha. Ilmi Maariyaam Kiristoos Yesuus egaa foon isaa dhiiga isaa isa jireenya bara baraatiin arganne saba Waaqayyoo Kiristoos isa dhugaadhaaf arganna. Foon isaa isa dhugaa isa jireenya namaa kennu gara isaatti kan nama geessisa qofaadha waan ta'eef saba Waaqayyoo egaa tokkoffaa Qorontos boqonnaa tokko lakkoofsa 23 gubbaa irratti qulqulluun abbaan keenya Phaawulos akkuma nu dubbate nuti garuu Kiristoos isa fannifamee halaqaa akkuma nu jedhee nuti abboota keenya irraatii kan dhaalle jecha qulqulluu Phaawulos kan hubanne kan nuuf galee kan nuti lallabne namni amantaa Ortodoksii Tawaahidoodha Kiristoosiin lallabne warri jedhan kunoo Kiristoosiin akkasitti lallabne inni araarsaa beekaadha waaqa ta'uu isaaf beekna. Kanaaf ilmi Maariyaam Kiristoos Yesuus kan nuti lallabne isadha har'a qofaa otoo hin taane umurii keenya hundumaa akka isa lallabnuudhaaf isaa wajjin akka jiraannuudhaaf foon isaatiif dhiiga isaa fudhannee jireenya bara baraa akka argannuudhaaf tolaatiif eeyyama Waaqayyoo keenyaaf haa ta'u. Isa nu barsiisee isa nu gorsuuf galanni ulfinni ulteessoo isaa aanan irratti isaa qaqqabu araarsummaan haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamidha. Eegumsa ergamoota Waaqayyoo eebbaaf ayyaanni raajota isaa beeka bu'oota isaa suufni wareegamtoota isaa fi hunduma keenyarra yeroo kan buluun isaa ta'e.